Amma abbaa bira gaa. Ayyattu abbaa ta'uu wayii na fakkaate diddirimsi irra gadi kaana boo. Baalo akkumaan isaan ta'e bittiin dhalaan buute gara. Kunillee intala warra intala bireettii taate waan san itti uffisan takkaallee gampaa haala. Egaa guddiira geessan dhaala biyya taphatu tikilee maal godhu gara. Amma kana. Eebbaa kiyya badi boodhedhiin. Baalo ay ummata keenya fakkaatullee aadaa ofii dura bidee badama itti gad uffisa hawwii uffisa gitti hawwii bakka itti gara keenya Abba ulfina iddoo Abba wanoodha naasir abbaa ta'e na fakkaate naasir abbaa ta'e isheen akka haadhaatti naasir inni ol uffisanii dubartii sadi uffisan eessa gootee harma ofirraa fuutee hawwii maa ofirraa fuute kunniinoo dubartoonni kunniin eessa dhaquu deemu akka bakkiyaa fakkaatti kun ka'ennuuti Dr. Muhammad Kadir akkuma simeetan Dr. Kitaabaatii barreessaa Kitaabaatii sagantaa hawwiin biddilimsi ofii irraa buustee hammata gaafa dhiidaatiin barreessaa lammaffaa irratti qabanii kooneen isin beeksisa guyyaa sana irratti argamtanii kitaaba isaaniis akka eebbisanii gamarmaan gurra seenuusuu fi waan caaluu gama naasir aroonatiinis hin argattu nu hordofaa guyyaa sana irraa nafinaa ulfaadhaa galatoomaa sinii jedhu. Balaan buuteen uffisuu eddan badhisanii adda fuudhanii. Laa ilaaha illallah. Iddoo keessanii nu deebi'aa egaa irraa fudhaatii ulfina gara nu beeksisaa sinii jedhu. Dachasanii kaaranii. Surraan gurritti noomeen. Kalas dachasanii fi qixxeessanii keessaa ba'a. Okkoda dagan aja tapas. Ijoolleen seenan leetti xiqqeessanii jettee daas keessa dhalatte.